بسم الله الحمد لله صلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة إسلاما أمنتا إسلاما وردفتن أمة مسلمة بقى أبرو باتي رمضان بركاناتين إسنجئ كان ضد الدنيا رجرتن. Egaa warra irraa fayyadamu, warra irraa milkaa'u Rabbiin waa taasisu. Warra nagaan ittiin ga'e nagaan soomee nageenyaan keessa darbee miindaa sara biraa argatu Rabbiin waa taasisu. Ibaadaan gaajee Ramadaanaa qofan ilaallatu. Salaanni, zikriin, ibaadaan tola walii ooluun, waliif garaa laafuun, laphee waliif baatuun, khayriitti wal gorsuun, hamtuurraa wal dhorkuun جي رمضان كوفا كيسن لالتو. ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ور ربي أمني ور مؤمن توتا تيف ربي جي رمضان صومو جي رمضان ربي جيتش أفقبو ربي واجبات هاسي سيجيتشو أمة مسلمة ردي ummata muslimaa irratti rabbii waajiba taasise. Alhamdulillah ummata muslimaa taanee ji'a Ramadaanaa rabbiif jecha soomuu keenya rabbiin galanni haa ga'u. Soomanni waan hedduudha. Ijaan soomuu jira, gurraan soomuu jira, arrabaan soomuu jira. Ummanni isin mufachiise yoo jiraates ummatni finyoon shahadatayni walitti nu hiite. Keessumaa kan afaan koo dhaga'u hundiyyuu kan isin mufachiise yoo jiraate arrabbii jecha gama kootiin dhiifama. Yoo na mufachiiftan illee dhiifama. Yeroo hundaayyuu dhiifamuun isinii godhan ji'a Ramadaanaa qofan sababeeffadhu. Ogguma Ramadaanni achi seenee dhufu dhiifama jechaan oolu. Ogguma Ramadaanni achi seenee dhufu waa'ee rabbii qofa lallabuun ibaadaa irraa wal gorsuun ji'a Ramadaanaa qofa keessa miti. Ji'i 12 kanuma rabbiiti. Garuu rabbiin gabbaruun rabbii soomuun seera qaba. Kanaaf jechati seera rabbiin nuuf kaa'e kana ji'a kana keessa akkaan rabbitti dhiyaachuuf barbaachisaadha. Waan qalbiin keenya yaadde, waan niyyaa keenya rabbitti himachuu, ibidda jahannamirraa rabbitti maganfachuu, jannata al-firdoosiin kajeeluu. Addunyaa kana irratti umurii dheertuu jiraachuu, riskii bal'oo jiraachuu, imaana argachuu, duuniyaa gaarii argachuu, diinii gaarii argachuu, ilmii argachuu, riskii argachuu. Ji'a kana keessa rabbitti himannaa jechuudha. Jabeessanii akkan akkuma yeroo kaan himannu caalaatti himachuun barbaachisaadha. Kanaafini wanta kanan fudhee dhufee obboleewwan keenya qacceen Oromummaa, finyoon Oromummaa walitti nu hiitee jirtu. Kan iddaa fi foonni keenya, lafeen keenya, gosti keenya tokko ta'e. Qabaa ilalli taarafuu. Rabbiin akkas jedha. Yeroon akkas jedhu yeroo waa'ee Oromoo jechaa oolu kana an gosaaniin dhaadachaa jira miti. Yookiin sabaaniin dhaadachaa jira miti. An nama hin caalu. Ani nama hin caalu. Namni nama caalu inna akramakum indallahi atqaakum. Namni nama caalu rabbi biratti nama isa sodaatudha. Nama rabbi sodaatutu nama caala. Gaggabaabsee manaasa. Obboleewwan keenya ilmaan Oromoo Protestaantii yookiis Pheenxee Ortodoksii waaqeffataa Muslima. Amantiin keessan amantaa kootiif, amantaa Islaamaatiif diina miti. Nan beeka. Amantaan Islaamaallee amantaa keessaniif diina miti. Erga gaafa uumamneeti kaamne waliin jiraannee wal kabajnee amantaa walii wal kabajnee du'aa walii wal awwaallannee rakkoof bal'oo irratti waliin jiraachaa yoo nageenye. Waa lamatu jira. In argitu barreeffama kana suuta jira dubbisa. Namni kun fuula Facebook irratti irra deddeebi'ee ajandaa diinaa qabatee deema. Namni kun amantaa waaqeffataas bakka hin bu'u. Amantaa Pheenxees bakka hin bu'u. Amantaa Ortodoksiis bakka hin bu'u. Amantaa Muslimaas bakka hin bu'u. Amantaa kamiyyuu bakka hin bu'u. Nama kana waa takkan jedhuun rabbiin si haa qaceelchuu. Rasuula ati ganamaa galgala harrabsitu kana rabbi si haa barsiisuun jedha. Qur'aana ati ganamaa galgala hojii godhattee harrabsitu kana rabbi si haa barsiisuun jedha. Silaa osoo beettee hin jettu. Rasuulli ati ganamaa galgala rasuula Arabaati. Aadaa Arabaa biyya Arabaati jettu kun
Rasuulli Rabbii salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ergamaa arabaa qofa osoo hin ta'in ergamaa insiif jinniiti. Osoo akkas hin taane ardi Afrikaa irraa gurraachni Afrikaa Nabi Muhammadin salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi muudamee mu'azzinee rasuulaan ta'u osoo kan arabaati ta'e. Ummu Ayman Barakaa kan nabiin alayhi salaatu wa salaam haadha kiyya jedhanii ofitti taansan ardi Afrikaa irraa yookiis Kuush irraa dhattee haadhan taatuuf. Salmaan il-Fursii biyyoota garaa garaa irraa namoonni dhaqee kooluutti galee isaan biratti hin bilisoomu ture. Kanaafu ati namoota akka keetii kana jira. Fakkeenyaaf ati akka nama Oromummaa lallabuuti siyaasaa Oromoo kana cabsuudhaaf Oromootti ajandaa baay'isuudhaaf Oromoon akka inni amantiin gargar ba'uuf gosaan gargar ba'uuf walitti duuluuf akka inni mataan isaa waliin qabanneef maqaa Oromummaatiin dhufte kijibduudha jechuudha. Kijibduudha. Rabbiin haqa si barsiisu garuu ati kijibduudha jechuudha. Oromummaas hin qabdu amantaas hin qabdu. Tokko kan si fakkaatus jira. Kan amantaa uffatee dhufee saba nama arrabsu Oromummaas ta'e maalos ta'e amantaa nama arrabsu ilmi namaa kun tokko waliin caalu kan jedhu akkasitti sitti dhufa. Waqabaa ilalli ta'aadhaaf wali rabbiin immoo gosa gosaan isin humneedheen. Jara akkasii kana tarree tokkorra keenyaa jechuudha nuti. Warra maqaa amantiitiinis amantii da'oo godhatee warra Oromummaas da'oo godhatee amantaa nama arrabsu saba nama arrabsu tarree tokko keenyaa jechuudha. Siigala akkasitti beeki. Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam rasuulli Rabbii jechuudha. Nabiin keenya kabajamaan rasuulli keenya kabajamaan wa innaka la'alaa khuluqin adhiim. Rabbiin isa uumeetii akhlaaqa isaa tolchee jechuudha. Eenyummaa isaa bareechee jechuudha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam nama akkasiiti malee rasuulli Rabbii nama kabajaa namaa beeku, nama kabajaa amantaa namaallee beeku, kabajaa biyyoomaa beeku, kabajaa ollummaa beeku rasuula Rabbii irraa barannee jechuudha. Rasuula Rabbiin nu barsiise. Fiidaa ka abii wa ummii yaa rasuulallah. Kanati ganamaaf galgalaa ajandaa godhattee irraa sooftu. Rasuula Rabbii jechuun kan gaafa qeessonni Itoophiyaa irraa biyya sana dhaqan rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam lakkoofsaan 40 ta'an jarri sun qeessonni sun lakkoofsaan 40 ta'an nabii Rabbii bira dhaqanii nabiin Rabbii sahaabota isaaniitiin arra keessummaa jabaatu nutti dhufe jedhanii qeessota kana 40 keessummeessanii ofii kootiin keessummeessa malee sahabaan kun keessummeessu jedhanii akkasitti nama akhlaaqa tolee jechuudha. Nabiin keenya nama akkasitti amantaa namaa kabaju abbootii amantaa kamiyyuu kabaju jechuudha. Islaamummaan kanatti nu gorsiti. Islaamummaan kanatti nu qajeelchiti. Siigala ganamaa galgalaa ati garuu amantaa arrabsuu. Pheenxee sin arrabsita, Ortodoksii sin arrabsita, Musliima sin arrabsita. Siigala warri amantaa qabdan hundiyyuu warri amantaa qabdan nama kana laaltanii gargariin bayinaa nuti Oromoon tokko. Nuti Oromoon akkuma amantii keenya kabajaa jirtan amantii keessan illee hin kabajna. Takka amantii walitti bu'een beeku Oromoon. Erga gaafa dhalatee erga gaafa uumameetii waliin jiraataa jechuudha. Amantaa namaa tuqee hin beeku, amantaadhaan wal tuqee hin beeku, wal ajjeesee hin beeku, yookaan wal salphisee illee hin beeku. Oromoon akkasitti jiraata. Ati Oromummaa makeeyyuu nan shakka. Ati ajandaa diinaa qabatteeti ajandaa diinaa galmaan ga'uuf kaayyoo diinaa milkeessuudhaaf itti jirtaan siin jira. Rabbi si haa qaceelchu garuu. Rabbi si haa qaceelchu hawwaata akkasiin hin jiru. Maaliif sin arrabsu? Yoo ammam jallatte jallataatti Rabbi haa qaceelchu jedheen du'aa eeguudhaaf malee siif Rabbiin hin kadha malee. Rabbi si haa qaceelchu, Rabbi si haa barsiisu de. Waan isin jedhu hin qabu. Kanaafuu uummanni keenya ajandaa gurbattii kanaa qabatanii namoota hedduutu dhaqee dhugaa jette jedha. Kan dhugaa jette jedhu kun waan takka hin beeku bara waan takka. Waama takka hin beeku dubbisi jalqaba dubbisime seenaa dubbisi. Mee siiraa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam afaan Oromootiin seenaan isaanii katabamee jira. Haalli jiruuf jireenya isaanii, haalli isaanii, amalli isaanii, seenaan bara jireenya isaanii katabamee jira. Osoo jibbituu seenii dubbisime waan ajaa'ibaa argita. Uummanni Islaamaa seenaa dubbisa warri Islaama ofiin jettan takka seenaa Nabi Muhammad irraa waan isaan hojjetanii ittiin uummata kana booji'an takka quban qabdan isiniyyuu. Fidaa ka abii wa ummii yaa Rasuulallah bagatti geessaniin isinin jedhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi.